أكانت سنين برسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. شبه. السلام عليكم أكم جرت شبه بيا بانكي ربي إسنت شبه بيا رام النساء سترة بجته بيا أمة نساء أخلاق أن إتته. الله أكبر. ويأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر كان جرى ربيني اسم توبة إيمان أبا جفاري محاضرة كيدي جارس مسجدا كوليتك أبي ديما هندا نما مسجدا جاري كر مسجدا ساقو مودين أرضي في سمي جنة ساوفقو إجارس مسجدا كنو رفن شبه الحمد لله ديني طولي تنو nama dunia rati masjid jaarsisu rabbit aadi galeef jannata badhaasu nam tokko yoo mate ganda yaa'ee diinii isaa jabeessuuf asitti wal ga'e jarrangachaas dhufan aloo godaante yangaa dogamaa faa gafaree somboos dhufte jarri goda arguuf akka dammaa gammachuu leencota diiniif sabaa mootota gammachuu Gandan maqaawwan jiru abdiin sabaa ummanni muslimaa siniif rabbiin qaba. Allahu Akbar. Daa'imman jajjamoof qabsaa'ota diinii Ahmad diiniif raayyaa nuuf kenne rabbiin Haydar Qadirii fi Abba Kaamil Shamsuu keerii barsiisuudhaan sharrii mataa cabsu. Allahu Akbar. Raayyaa abbaa macaa leencicha dhugumaa diinii isaaf wotwaata galgalaaf ganama waliif gadi fiigee ummata jajjabeessa ustaaz raayyaa abbaa macaa firdoos boqonnansa rabbi jannata kennee jannata haa badhaasu ustaaz raayyaa abbaa macaa nuufaa qanansiisu shee jamaal keenyas bar imaamni masjiida shabee diinii isaaniif cichuun wayyaanii nun dadhabe goota qabdiin shabee kan sabaaf diinii jaallatu kan diinii isaatti cichee rabbiin qofa sodaatu kan rabbiin qofa sodaatee sunnaa rabbii kan rabbiin qofa sodaatee sunnaa nabii hordofu rabbii tokkichaan mala namtolcheef hin gugguufu haqqii namaa eeggachuu rasuulan nu barsiise haqqii ollaa fi maatii haqqii haadha nu deesse haqa namaa nyaachuun nama gaafachiisa qaama ofii mursiisee nama kaffalchiisa innaa guddaa hin qabdu haqqiin haqqiidhuma haqqii namaa nyaachuu eeggadhaa yaa jamaa abdii dhiifaman gaafadhaa jishaa fi yaasin takbiiraadhaan nu simadhaame Allahu Akbar takbiir takbiir Allahu Akbar takbiir haqqii namaa nyaachuu haqqii namaa eeggachuu rasuulan nu barsiise haqqii wallaa fi maatii haqqii haadha nu deesse haqa namaa nyaachuun nama gaafachiisa qaama ofii mursiisee nama kaffalchiisa innaa guddaa hin qabdu haqqiin haqqiidhuma haqqii namaa nyaachuu eeggadhaa yaa jamaa haqqii namaa nyaattee jalaa ba'uu hin taatu kaffaluu dadhabsuuf jechisiis afootu rakkataa gargaarree uffata tuffisuu kan waan nyaatu dhabe waan nyaatu nyaachisuu zakaa kennatanii galaa guduunfachuu jannatal firdoosiin aakiraa dhuunfachuu addaan baasnee beeku araamaaf halaalaa daa'ii gaafuu bari adaraa wallaala araaman hojjetin waan rabbiin jaallanne waan nabi Muhammad gonkuman hojjenne kamrii dhugaa ooltee maallaqa kee fixxa achiinis machooftee mana zinaa lixxa mana zinaa lixuun dhukkuba bitatta ofii kees rakkattee maatii kee rakkista umurii dargaggummaa kamriidhaaf kennitee duniyaaf aakiraa kanatti kasaarte adaraan shabaabaa ofeedi kanarraa gara rabbii wayyaa ilma xinkaraarraa yeroo dargaggummaa kee haadhaaf abbaa keef tole miila haadha kee jalaa jannatal firdoos dhaali isinis yaa abbootii ijoollee keessan gorsaa haraamaa fi halaala addaan baasuun barsiisaa ilmaan keessan tartanii quraana qaraasisuu barnoota addunyaallee bitaaf mirgaan barsiisuu yoo quraana qara'e diinii isaa jabeeffata yoo barnoota barates of beekeetu falmata garuu hunda caala waliin wal jaalladhaa akka sahaabaa durii hunduu waliif laadhaa gaarii walii darbuun gajaraa wal beeksisaa yeroo salaanni ga'u masjiida tokko keessa fuullee waliin limaa ijaa wal gaarreeffataa osoo waliin oolchuu akka waliin salaataa masjiida keessattuu ija walitti babaasaa duniyaa qofa yaada dagatee aakiraasaa yoo nuti wal jaallanne raamata nutti buusa adaraa rabbiif jedhaa wal jibbaaf hamiidhaa
kan walitti dhufatan ammaaf waliin dhiisa yoo isin waliin dhiistan zambii keessan ni dhiisa. Muhaajiraa kana keessa yoo jiraattan yaa jamaa rabbiif rasuulii jedhaa walitti araarama. Walis nawatinaa amiin mana tiksisa raamati rabbanizaa arguu nama qabsiisa. Nama amachuun bara nyaachuudhaaf yoo jiru badii caalu akka amiin jiru. Hizbi irraas of eegaa walitti naafuu dhaabaa kan isaaf kenne siif kenna gooftichuun daadama. Hizbii fi amiirraa rabbi nu haa oolchu akhlaaqa fokkises rabbi nuuf haa tolchu. Walitti qabamneerra rabbi nu haa milkeessu hojii gaarii hojjennee kan jannata nu geessu. Yoo dhibbee irraa gorres rabbi nu haa sirreessu. Asalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.